ammallee namoota baay'ee irratti wal dhabaa jira alaabaa irratti gaalli haa taa'u moo re'een haa teessu moo hoolaan haa ta'u yoo irratti ilaala. Alaabaa tan jidduu. Waan sadirra wal dhabaa jira akkuma alaabaan teessan jiddurraa urjii qabdii mire teenyallee nuti gaala irra kaajaa gariin re'ee irra kaajaa gariin hoolaa irra kaajaa siigalee namtichi alaabaa tana uume gaalatiisa. Abbaa gaalaati. Abbaa gaalaati warri hoolaa fi re'ee loluu danda'a. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii Moronooti arraantana Morono irraa qophii ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jira. Akkuma beekamu waa jidduu tana Moronoon vaayiraala ta'ee jira. Namoonni hedduun Morono haarawaa saba haarawaa ammaan dara uumametti makamaati jiranii. Morono wal qabatee wanni haarawni maaltu jira Moronoon maali kaayyoon saba Moronoon kun jaarameef maali kan jiru bal'inaan kan kaafnee irratti mari'annu taana. Isinoo gara keessanii Morono akkamitti yaaddan miseensa taatanii hanga dhuma sagantaa teenyatti waliin turaan firraa teenyatti kabajaatti. Morono. Tole miseensa Morono keessaa tokko guddaanti Moronootti makamtee jirta. Of course. Morono tana namoonni gariin chat GPT gaafatanii akka himanitti Morono jechuun nama gowwaa nama yaada hin qabne nama talfuufa jechuudha yaan. Warri akkasitti himuus ni jira. Nuti garuu faallaa kanaati. Morono jechuun hinkiin isaa. Rakkoon isaa hin bobo'ina ustaanii waliin dararina hanga rabbi si laaffisatti taaptaap godha jechuudha yaadni tiika karaa kanaan nutti himaniiti nuti kan dhufne. Isin akkasitti hubattanii dhuftanii hiikaan sun dogoggora jechuudha. Namuu jechuudha Moronoo tana akka fi fedhatti hiikkata. Laal Moronoo fi Manaabaa fi Ingiliffaan akka abbaan hiikkatetti. Amma Moronoo namoonni gariin sooshaal miidiyaa irratti ilaaltee jiraatte negatiif saayidii isaati himaa jiran akka inni itti hiikkatetti Moronoon kanarraa illee rakkoon qabdu hoggaan sin jiru abbaa negatiif saayidiidhaan wanni tun sirrii miti wanni tun hin taane jeellee ni taaf Moronoodhaaf namni sun illee rakkoon qabnu jechuudha lakkii hin ta'u wanni waan sirriiti miti isin Moronoo maaliif sababa danda'e jaarratan hajoof illee nuti rakkoon qabnu nuuf ta'a jaanii jau baatanii wanni adda nu godhu saba birarraa gurran qabnu nuti. Jettee gurran qabnu. Nuti saba hundarraa wanni adda nu godhu gurran qabnu. Duudhaa nuti. Duudhaa. Takka kaanaan numa deemu. Numa deemu nuti. Okkee Moronoon tun akka hundeeffamte biyya Saudi Arabiyaa gaara keessatti. Yaa. Achirraa as baatee amma paartiin kun bal'ataa paartii moo sabati. Amma inni maal sadarkaa taphatu. Qeessuudhaaf yaalaa jirtanii akkasiin agarrutti saba wanni kun saba. Ammallee namoota baay'ee irratti wal dhabaa jira alaabaa irratti gaalli haa taa'u moo re'een haa teessu moo hoolaan haa ta'u yoo irratti ilaala. Alaabaa tan jidduu. Waan sadirra wal dhabaa jira akkuma alaabaan teessan jiddurraa urjii qabdii mire teenyallee nuti gaala irra kaajaa gariin re'ee irra kaajaa gariin hoolaa irra kaajaa siigalee namtichi alaabaa tana uume gaalatiisa. Abbaa gaalaati. Abbaa gaalaati warri hoolaa fi re'ee loluu danda'a asir bira maaltu jira. Dhiibbaa jira warri gaalaa kun jiddu galeessa godhanii akkam jira amma jiddu galeessatti amma waan sadeen kana re'ee fi gaalaa fi horii waan adda addaa jiddu galeessa gootanii maaliif hin turfan? Irratti wal dhabaa jira ni beektaa. Duuba akkuma Oromooti jechuudhaan Oromoon waamee qarra wal dhabdee ati facaatee jira itteemi. Gaafa Moronoonis wal dhabdee akkami? Laa nuti wal hin dhabnu maaliif wal hin dhabne beektaa? Kareetii suree qofa akka irra kaatu. Banaa gootaniitu maqaa. Banaadha Moronoon ka gaalatiisu gaala akka irra kaatu. Ka hoolaa teessu hoolaa akka irra kaatu gaalaa fi re'ee fi hoolaan nu biratti hedduu kabaja qaban Moronoo biratti because bu'uurri waan kanaatu gaalaa fi re'ee. Sirrii achirraa ka'e. Achirraa kaane. Gaariidhaa jidduu tan ammoo ajandaan keessattuu feemisoota garii ajandaan kanatti jijjiirame ajandaan biraa garana warra siyaasaatiin osoo deemaa jiruuti garanaan deemaa jira namoonni gariin ajandaa siyaasaa kan yeroo ammaa soso'aa jiru kana kanaan dhukkubsuudhaaf waan kana fidanii waan jaamuutu jira kana irratti gam ilaaltan. Namni keenya sababan dhabu. Nuti mee ammaan tana mee nuti amma siyaasaa tam dhukkubsuu dandeenya siyaasaa tam irra ciisuu dandeenya tanafin hogguu tartakatti hinnaan nu qabate gizee fedhan namni keenya akkanumatti baroota amma suuqii tantee magaalaa shaashaa jette ganda ofaa dhaqee siin jaa namni keenya. Siigalee yoo akkanumatti walli isaa taatee perfeekti taate illuminaatiidha siin jaa namni. Siyaasaa marfee taa'amma deemaa jirtu tana dheessaa. Maaltu walitti fida Moronoon marfees quban qabnu siyaasaas quban qabnu nuti. Wata akka waan isin haasawatan kanarraa quban qabnu nuti diliin qabnu nuti. Nuti cinqiin feenu rahaa godhaadha. Waan qabdanii gammadaadha. Sabni keenya kaayyoon isaa poolitikas fannisi.
waan hunda fannisiidha nuti fataajii moroonoo jechuun hogguu adda baafte marti keessanuu roorroo dhiisaati fataajaa jechuu bar. Akkasii qaba. Okay hedduu gaariidha. Gara biraatiin ammoo namoonni miseensa keessan taa'aa jiran. Hunoo akkuma asirratti agartu footoo. Siyaasaan tun nu ifachiiftee Oromoo yeroo amma ajandaa garaagaraa biddii wal qooddii wal ajjeeftii garii muka waliin dhiibdii gariin waan garaagaraati ijaaniiti waan kana dheefaa achi deeman. Amma immoo namoonni gaafa. Waan kana dheefaa miti. Filima isaanii nyaadame. Filimni isaanii nyaadame. Tunaaf filimni isaa nyaadame illee hin dhoorginu jechuun ifirraa achi arginu laannuti. Egaa amma namoonni isin bira dhufaa jiran. Warra filimni isaanii nyaadame. Namoota waan garaagaraa balleessaa turan. Balleessanii filimni isaanii nyaadame. Gaafa saba keessan dhufan waan kana akka hin balleessine isin maal balleessan? Gaaraantiin keessan. Maal balleessan dhufanii nu bira? Wata akka balleessuu hin danda'ani. Wanni badaan jirtu. Sijammar wanni hundi waan badee bar nu bira. Waan badeera. Waan badeerraa kaaneeti. Waan badee bar. Nuti barre wannan waan kana hundeesse waan badee duriyyeedhaar. Okay. Waan badee jechuun beektaa takka. Waan badee jechuun waan badeedha. Waan badeedha jechuun. Nuti waan kana gijee hundeessuun waan badeerraa kaaneeti gama waan sirriitti deemaa jirraadha beek. Jarri kun amma jarri filimni isaanii nyaadhamee rabbiillee irratti naqee gama keenya dhufan. Nuti gurra hin qabnu siin jeetiin jira. Filima kana hunda waan ta'an kana hunda simachuu nuti. Miseensa baay'ifachuu. Miseensa baay'ifachuu. Asanii kan nuti hammatti jirru ammatti watakka wanni nuti morminus tajibbinus tadarbinus tadhiifnus hin jirtu abbaan fedhe dhufee miseensa keenya ta'uu danda'a. Tole hedduu bareedaadha namni tokko miseensa keessan ta'uuf ulaagaalee akkam guutuu qaba. Maali ulaagaan? Jechuun kiraateriyaa waan akkam. Maali kiraateriyaan? Bakka moroonoo ta'uu dhufee sama. Namoota ta'uu qaba. Nama taana moroonoo. Bakka. Baay'inaan garuu Jaappaan haa ta'u fedhu Chaayinaa haa ta'u fedhu Arjentiinaa haa ta'u nama Arjentiinaa irra nu aarsinii jiraa nuti. Arjentiinaa nu moroonoo ta'uu ni danda'an. Okay amma kaayyoo sin qabu. Kaayyoon teenya kaayyoo dhabu. Kaayyoo dhabu okay hedduu bareeda moroonoon akkana taatu namni hedduuf taate jechuudha. Namni hedduun kaayyoon isaa kaayyoo dhabu yoo taate namni waan akkanaa ni fedhaa'u yeroo ammaa fuuldura maal isin raayidha? Maal nu raayidha? Fuula kaya dura dhadhaabbatanii waan nurraa eegan waan nurraa eegan. Iftuu gootee nurraa eegan. Waan takka nurraa eegina. Tole hedduu gaariidha. Mee isin wanti keessan maali? Manifestoon keessan jechuun maali akkaataan wanni isin ittiin nama simatu barbaaddan maali? Yoo akkana waan akkanaan godhan. Qoyi namni sagantaa malee jiraachuu hin danda'u eenyu gaazexeessaa. Maaliif mirga namaa dhibdan isin? Sagantaa malee akkanumatti akka hoolaatti akka horiitti akka gaalaatti. Jiraachuu dandeenyu nuti. Edaa sagantaa malee jiraachuudha kaayyoon teessan. Gurra hin qabnu reefu isin hin jennee. Gurra bari hin qabnu jechuun kan hin qabnu jechuun bar. Uummata akka hunda geenyu jechuu bar. Singallee gaazexeessaa. Nuti manifestoo jetta sagantaa teessan jetta maaltu nun ga'e? Maaltu nun ga'e? Haya amma isin. Cinqitee san deefaami nuti Oromoo jenneen. Amma saba ja'uuf gahaadha ree sabni kana kaayyoon qabu. Baay'ina keenya nuun gaafattu. Baay'ina ni qabdanii. Aadaa fi wantoota garaagaraa tana dheefaa yaadanii beektu jechuun waa'ee keenyaa kuma hin qabdu jechuudha. Aadaa dheefaa yaada nuti gargaarsa dheefaa yaada. Waa meeqa dheefaa yaada nuti. Nuti namuma bakka takka itti gaafatamummaa takka fudhachuu feenu. Rakkoon teenya guddoon itti gaafatamummaa. Nama yaa'udha kanamatti. Maal? Daangaan qabdan wanti. Ammas nuti waan adda nu godhu irra guddaan namoota daangarra jiru nuti. Gammoojjii keessa biyya adda addaa jirra. Biyyi jiru biyyuma teenya. Moroonoon biyya qabna hoggaa jennu beekee biyya biraati miti. Suudii kan jiru Suudiin tasaati. Masri kan jiru Masri tasaati. Achiin hanga taphatti. Ameerikaa kan jiru Ameerikaan tasaati. Irra guddaa amma miseensonni Ameerikaadhaa dhufaniititi gorsa heddumaatu fedhan. Dhabama isaan godha nuti. Hedduu bijaan qabuuf jechuudha warra kanaa. Gorsas hin feenu. Yaadas hin feenu. Qeeqas hin feenu. Gargaarsas hin feenu. Moroonoo qofa akka ta'an feena abbaan fedha dhufe. If dandeenya nama moroonoo ta'u. Tole hedduu gaariidha. Moroonoo gaa namoonni hedduun akkuma agarru kana namni hedduun gara sooshaal miidiyaatiin itti ida'amuu isaanii beeksisaa jiranii Oromummaa dhiifnee gara moroonummaa jijjiiramnee jira. Garagalaa waan jedhuun haala suuraa fi viidiyoo irratti agartan kanaan namoonni hedduun garagalanii jiranii mee ilaallee walitti deebinu. Morono
Murtii guutuu asitti illee rabbashuu danda'a garuu guddaadha inni qaama communicationaa fi hawaasa dippiloomaasii kana murtii guutuu. Akka yaaddutti mee hawaasni ajandaa garaagaraa kan Oromoon of foqotan dadhabatee achi dhaqee jettamu maali sababa namni hedduun akkatti garatti deemaa jiru? Gaaffii tana irratti deebite fiilimni keenya nyaadhamee jira nuti amma rabbiillee nurratti naqee jira fiilima keenya. Fiilima haaroo hanga dhufuu qabna. Fiilimni haaroo ni kana. Fiilima haaroo mucaan akka qalbitti eegalee hinnaan qabattee fiilima kana jalatti gammaa nuti. Rabbiin darbee nama darboora asiin ogaa asirra naqee asiin waan haaroo asii baasa asii galee. Kaayyoon teenya guddoon ammaan tana warra fiilimni isaanii nyaadhame warra sabboonummaan tufe miidiyaan tufe warra ta'e asitti walitti qabu. Walitti qabdanii haarawatti achitti maqaa itti Moroonoo jennee maqaa itti goone haaroo girgirii biraa ummata keessaa dhufne kanarratti dhaabu. Okay. Isin biroo duulli marfee kun ni jira moo eegaluudhaaf yaada ni qabdanii? Kadiramees keenya nuti. Wanti hin qabdan. Rakkoota karraan qabna. Okay, tu gaariidha. Isin mootummaa ni qabdan moo namni hundi mataa ifitti mootii? Namni mataa ifitti mootii. Jaalatti mootii mataa ifitti. Isin jaalalee jiru. Seeraa fi seeraa nama ittiin bultu. Moroonoon mootiidha mataa ofittu jechuuf beeka. Ammaaf walaloo waan hin qopheessiniif tanuma jirtu irraa qancab gootanii. Qancab goone. Hedduu gaariidha. Moroonoon waan akkanaati daawwattoota keenya akkuma agartan kana miseensa koree jiddu galeessaa fi akkasuma qabduu maallaqaa Moroonooti akkasuma maallaqa irratti illee bahuudhaaf petishiina walitti guuruu jira. Qarshii dhibbara na kaa'ee arraan tana gaazexatti dhufnee interviyu bal'aa kana waliin goone jirra. Saba Moroonoo kanatti ida'amuudhaaf isinoo maal godhaa jirtan? Wanta kan waliin stupida qofa ta'a. Kanneen Moroonotti ida'amte yoo hanga ammatti akkam ilaaltan? Oromoo irraa garaagarummaan inni qabu maali? Sababni namni tokko Oromummaa dhiisee gara Moroonoo deemuuf maali isin fakkaata? Komentii jalatti nu barreessaa jenna. Asitti dhuftee yaada kana. Wanni dagatte. Jee gama Moroonoo dhufan qabu maallaqaa qofa sun ta'e Moroonoo nama akka qabachiisu illee nana akka amma islaamummaa dhufe shaadaa qabatanii shaadaa Moroonoo ana nama qabsiise jechuun Paappaas Moroonoo ta'an. Okay. Galatoomii yaada kana nu kan dhufate fi yeroo biraatti kan waa'ee Moroonoo irratti deebitee kuusa bal'aa akka nu kanatu shakkiitti kan qabnu egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya irra waa'ee Moroonoo irratti qopheessine kan hangamaa turre kana fakkaata qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.